Ayyee akkam jirtan Oromoo nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Oromoonni gaafii tokko kaleessas waan tokko waa'ee afaan Oromooti irratti qopheeffamaa jirtu san ilaalchisee waan tokko jecha Harargee jechiju inni Harargee jechiju eessaa akka dhufe fi wanni kun Oromoo akkan ta'in irratti yaada tokko kennadheetiin ture. Yaada tokko kennadheetiin ture waan sun akka gartee afaan Oromoo yookiin jechi kun jecha Oromoo akkan ta'initti akka hubatan jee yaada tokkoon kennadhee ture. Kanuma ilaalchisee namoonni hedduulleen gaafii booda gaafiilee gaggaafachaa turanii gaafiilee na gaafachaa turanii warreen na beekaniis hedduun kallattiidhaan nas gaafachaa turanii kanaafiin kaleellee amsa tokko dhaammadheen ture yoo carraan gamii boru galgala waa irratti ibsanii kan jedhin ture waan san ibsa saniin isinitti deebi'e. Kanuma gabaabatti dafee waan sanitti deebi'uun barbaada. Wanni Harargee fi Harar jechuu kuni akka ani hubadhetti barnoota sirna gadaa kan hin baradhe tokko ture barnoota baradhe san keessatti waa'ee kufaatii sirna gadaa Oromootii fi gabrummaa Oromoo wajjin waa wal qabateedha. Wanni kunni maqaa Oromootii miti. Harar uummanni jedhamu Harargee jechuun ummata Harariidhaati. Harariin sun uumama Hararii sanii mee itti deebina dursoo Harariin sun uumama isiidhaa itti deebina jalqaba irratti akkamitti akka Arabni lafa san dhufee maqaa keenya kan ta'e maqaan sun maqaa ummata Harariidhaati. Uummanni san ummata Turkiirraa sanyii Turkiirraa dhufteeti. Akkuma beekamu gaafa Oromoon gabrummaa jala seentu Turkiirraa sababa daldalaatiin Turkii fi Misra jidduu Shaamirraa dhufanii achiin uummanni Turkii dhufanii biyya teenya seenaadhaa turanii jeeni. Karaa gadii isaanii seenaa turanii. Lafti teenya sun maal jedhamtee beekamti gaafa san keessatti ituu humbanna jedhaniin. Ituu humbanna jechuun lafti sun ammoo lafa ituun ummata keenya lafammaa kutaa godina ba'aa Harargee jedhamtee beekamtu ta'a. Ituun bakki irra qubattu lafarraa moggaarraa oliiti. Humbannaa moggaa gadiiti. Ituu hanga humbannaa isa ju'uuf maqaan kun kennameef natti fakkaate sun waan kenniteef Oromootu beekaa. Ituu humbanna jedhanii yaama walumaa galatti. Kana keessatti immoo lafti tun jidduu sanatti ona yaamamti. Ona ituuti jira qobatti. Ona oborraa. Ona jaarsoo, ona alaa, ona anniyyaa, ona angasi, ona noolee jedhanii akkasitti hundinuu matatti ona qabdii jechuudha. Akka ona yaamamaa turte akka aanaa amma jedhamu kana jechuudha. Akkasii yaamamaa turte jechuudha. Haga booda tanaatti illee maqaan sanni jira. Garuu gabroonfataan amma Arabaa gaafni Arabni dhufe kuni sababa daldalaatiin seene Arabni biyya teenya. Arabaa jedhanii haga ammaan tana magaalaa addaree biyyoota moggaarra jira jechuudha. Karaan tokko dirree dhawaa jalarra dhufe akka nama magaalaa addaree biyyoota kanatti asseenu jira jechuudha. Karaa bakka dirree xayyaaraa bakka jaamtu san naannoo saniin bakka san dhaqeetiin beekanii haga ammaatu karaa Arabaa jedhanii ni beekamaa jechuudha. Karaa isaan gaafa isaan daldalaan gaafa deeman irra deemaadhaa turan itti fayyadamaadhaa turan. Uummanni kuni achiin dhufanii sababa daldalaatiin biyya teenya dhufaa turanii. Bakki isaan Oromoon uummatni kun hogguu isaan dhufan irraa fayyadamti. Uffataa fi adda addaa fidanii dhufanii uummanni keenya irraa fayyadamaa. Sababa kanaaf uummata kana safaarii karaa deemtu kana yoo qubatan biimbeen ni fixxee jechuudha. Dusee fixaa ture. Sababaniif lafa addaree biyyoo tana lafti sun ol gooroodha qabdi. Addaree biyyoo sun gubbaarra akka isaan qubatan godhan gurfan achuma akka qubatan dhaata. Akka qubatan goote Oromoon. Lafti sun xiqqoo tulluu waan taateef wanni qabdi. Qilleensaa jira. Qilleensaan jiruuf biimbeen tun bakka qilleensi jiruuf biimbeen baay'inaan nama nyaachuu nama miidhuu hin dandeessu. Sababa saniif lafa san bakka san kennanii fi safaariin tun gurufte bakka san qubatti jechuudha. Achumarraa deemti. Kaanis achumaatti dhufa. Achumaan deemti. Bakka san numaa hin dhabamtu akka magaalaa taate jechuudha. Itti fayyadamaa turan lafa irraa. Akkasitti turanii duba Turkiin xumurarratti bakka Turkiitti bakkatti Arabni lafa teenya san weeraruu fi uummata keenya gabrummaa jala galchuutiin isin ibsuu barbaada. Miniliik dura wanni kun Miniliik dura uummanni Harargee sirna gadaa wanni cabsee laafise sirna gadaa laafise
osoo Minilik hin dhufin sirna gadaa ka laaffatee gara bahaasanitti qaceelloon laaffatee Oromoon dheessitee taanis baadiyyaa gadi galtee hunda galtee jara sanfirraa gabaruu eega Oromoon eegaltee booda dhibbatti osoo hin ta'in irra guddaan gadii san dhumaatii hamtuu boodaan yeroo dheeraa boodaan eega Oromoon gabbaruu eegalteefirraa jarri abbaa biyyaa tahee boodaanii Minilik dhufe. Guutuutti harkaan kennine Oromoon loluu jirti yeroo sanillee. Keessattuu moggaan gadii san harka kennisiifatanii hangi iddoo tanaa kun bakka magaalaa sanii ol daree biyyooti ol lafti iddoon tana jirtu tun hanga oliitti ol hanga ona ituuti kan jidduutti ol fagaatee guutuutti hin dhuunfanne immoo jarri qabatee abbaa lafaa san yeroo sanuu taa'ee jira jechuudha. Harar jechuun kun akkitti maqaan kun gaafame uummanni kun uummata Turkiidhaati. Araba Turkiidhaati. Araba Turkiiti namni qubee Arabiffaa beektan. Seenaa kana akkaan itti hubadhetti namni qubee Arabiffaa beektan harar jechuudha. Harari qubee sadii irraa barreeffame maqaan kun. Gaafa san haan tokko lakkoofsa Arabaatti haan lakkoofsa 5 qaba 5 irra ta'a. Namni kitaaba Arabaffaa baratanii kitaaba Alifaa baratanii beektan yoo amma na dhagaa jiraatan ni beektanii haan lakkoofsa 5 irra jira. Raan 200 haa tokkoo fi raa 2 irraa barreeffame qubeentu jechuun haan 5 raan 200 raan tokko 200 jechuudha. 200 fi amma fuudhaniiti 200 fi 200 fi 5 jechuudha. 400 fi 5 kasta fakkaate lakkoofsa uummata maal kajaamuun dhagaa ture jechuudha. Gaammaan kanii maqaan kun maqaa biyya Turkii sanillee jiraatee osoo hin ta'in lakkoofsa waraana isaan achitti erganiitiin Harar kajuu kun lakkoofsa waraana isaan bikka tana fidataniitir ibsaa jira jechuudha. Waan hin beeku keessa kaaniifis laawuu fuula duraa ittuma dhufama hundisiiti. Akka kanaani uummanni waraanni achi qubsiifame jechuudha. Qubsiifamee daldaluma kana keessa uummata Oromoo kana keessa qubsiifameeti. Achi yeroo dheeraa turanii booddee achumaan Oromootti luukaan jechuudha. Humna guddifatanii dhufan. Duba Oromoon dhaawate isaan humna guddifataa qubachaa dhufaniin deemtee uummata kana weeraruu feete. Uummata keenya Oromoo weerarutti kaan isaanummaan. Oromoo dabballoota hedduu ifitti butanii ifitti hawatanii faayidaa adda addaatiin ifitti hawatanii waan ammayyaa meeshaalee waan ilaawan uffatas waan qabanii Oromoon uffatan qabu Oromoon tiifatee bulaadha. Waan adda addaatiin Oromoo ofitti harkisanii hedduu hawataadhaa dhufanii naannoo sanii jiru hedduu bitachaadhaa dhufanii Oromootti duuluu kaan jechuudha. Lafa tana haa qabannu kan jiru irratti. Duba yeroo san Oromoon wal dha'uu eegalaan maal godhan yeroo gabaabaa keessatti turtii yeroo dheeraadhaa booda uummanni kun lafa sanirra darbii ijaarratan jechuudha. Oromoo ofirraa dhorganii hanga san Oromoo ofirraa ittisa Oromoon eeboodhaan lolii darbii ijaarratan gaafa kana Oromoon oguu deebitu darbiin ijaarramtee jirti. Maal jaanii dhiichisaa turanii? Darbiin addaattee abbaa biyyaan nu fakkaattee jibberoorroo jaanii dhiichisaa turan jechuudha. Amma Oromoo ofirraa ijibbaannaan Oromoon lafa tana nurraa fudhachuuf deemanii beeytee lola kaafnaan waan kana godhe jechuudha uummanni kun. Duba gargaarsa osoo adda buriin biyya isaaniitirraa itti ergachaadha itti qabachaadha. Misrarraa illee gargaarsa qabanii jechuudha. Misra raayis gargaarsa argachaadha. Oromoo irratti duulan yeroo baay'ee irratti duulanii waggoota dheeraadhaaf irratti duulanii Oromoo nama 100,000 fi 25,000 ol fixan jechuudha. Amantii fidanii maqaa amantiitti fidanii dabbaltoota dammeeffatan kana akka amantiitti deebisaniitu uummata kana amansiisuu kan jiru lolan jechuudha. Duba sababa saniin namtichuma ani Oromoodha jee tokkollee akka biran kutan jechuudha gaafa san keessa waraanni isaanii. Ni fixanii akka malee fixanii lafa san uummanni qubatee jiru lafti sun ona noolee keessa lafti mantanii isaa manni san magaalaan daree biyyootun ona nooleeti. Duba irra duulanii akka malee fixanii uummata achiisan kaanis baqatee dheessee
qadheessanii irraa faga jalaanaafne dabballoota isaanii keessa bobbaafachuudhaan uummata itti duulaa turanii. Akkam yoo taane baana jedhanii uummanni keenya dhumaatii yeroo dheertuudhaa booda mee akkam taane jara kana jalaa baanaa jedhanii dabballoota isaanii kan isaan biratti jiru kan isaan wajjin jiraataa jiru kan Oromoodha jechuudha. Isaan kana hogguu gaafatan yeroo waraanii isaanii isin dhufe harkuma ol qabadhaa muslim ja'anii jechuudha. Lubbuyyuu isin haa baatu barbaadan. Bifa saniin uummanni keenya muslim jee jechuudha itti galanii muslim jechuun akkaataan hubadhetti maqaa waan bakkaan baradhisaniif akkaataan itti baradhisanirraa akkaataan itti hubadhetti muslim jechuun sitti galle isinitti galle jechuudha. Harkaa kennanni akka jechuudhaati isinitti galle akka jechuudhaati naf fakkaate. Ani akkasumatti hubadhe akkas jaaniin natti himanii warri kana hiikaa biraa kan itaniif illee jiraatan tarii fuulduraaf dhaga'uu hin danda'amu akka isinitti gallee akka jechuudhaati naf fakkaate muslim jaanii akkasiin lubbuun Oromoo baate jechuudha. Duba sababa sanirraa Oromoon yeroo sanirraa jalqabee Oromoo jecha juu diddaaf jecha jarri sun dhabamsiisuuf jecha Oromoodha namticha juu dhabamsiisuudhaaf murannoo deemtuu fi dhumaatii yeroo dheertuu tana booda akka daa'imman isaanii Oromoodhaan jenne abaabuu lakkaawwatan nuti aadaa teenyatti. Ani godum Harargee goduma Oromiyaa bahaate innis dhaloonni kiyya jechuudha. Abaabuu lakkooyinaa jechuudha nu lakkoosisan daa'immaa keenyarraa jechuudha aadaadha kuni abaabuu yeroo lakkaawan abaluu keenyuutu abaluu keenyuutu janiitu oofan jechuudha. Duba oofanii ijoolleen tun yeroo ooftee bareento geesse akka Oromoodhaan jenne ijoolleen Oromoodha yoo jettee ni ajjeesa arabni. Oromoodha yoo jaan arabni waan ajjeesuuf Oromoodha akkan jenneef fakkeenya amma nuti ka bareento keenyuutu yoo gujaan gamaa galteen aanan keenya gorboo guutuu habbuk jenneeti fin'aa jiru. Gamaa galeeti aanan keenya gorboo guutuu habbuk jennee fin'aa jechuudha. Abaaboon Oromoo hin jennu nutti hin dhiisanii jechuudha. Akkasitti nu barsiisan ijoollee fi akkasitti barsiisan. Garuu seenaa fi warri seenaa beekuu fi manguddoonni ni beekan jechuudha warri duraanii. Guututti ni beekan jechuudha hanqaboota tanaatitti. Maaliif wanni kun taame ammaan akkasiin ja'aa ture nuti makka naannoo keenyatti akka ja'aa turre namni gosa birootii jira maata bareento hogguu jettee bareento bira geesse fardi adiin gamaa galee nama nyaata tayyattuu jira jechuudha. Fardi adiin gamaa galee hin jiru hubadhaa fardi jarri adaadiidha warri jarri arabaa turkii kana jara sambaaneeti jarri adiin gamaa galee nu fixaa sambiroon kuttinii jechuudha. Achuma si dhaaban jechuudha. Abaluu kan bareentooti jennaan oofee bareentoo keenyaan Oromoo jechuu sitti hin dhiisanii jechuudha. Akkasitti nu barsiisan. Bakka biraatii jira achuma keessa uummatuma keessa guddina bahaa kana keessatti bakka abaluu ka bareentooti eega jettee booda ka Oromooti akkan jenneef jecha gogorriin gaara keessa futuut ka juu jira jechuudha. Gogorriin gaara keessa futuut jeetu muusaa jechuudha. Yeroo hedduu haga ammaa wanni san turte jechuudha. Haga booda tanaatitti haga gaafa addi bilisummaa Oromoo chaartara dhuftee uummanni keenya waan Oromoo sodaatu lakkisee dubbii lafaan ka'initti wanni kun ni ture jechuudha. Uummanni keenya irra guddaan kan hubatin ture jechuudha. San dura gaa warreen hubateellee naannoo jiraatu malee. Nama xiqqaadha jeetti jaada warreen san dura waan kana beekan. Namoota hanga muraasa jeetti ilaala naannoo baadiyyaadhaan ni beekti. Gadiin akkasii gadiin katti tiifattoonni moggaarra jiran kunneen ni beekan. Maaliif akka taamees ni beekan maaliif akka akkas jedhan illee beekan. Yoomii akka dubbiin tun dhuftellee ni beekan jechuudha. Duba sababa kanaatiin uummanni keenya isaanii akka kana keessa jiru sirna gadaatii afan faajjawee dhabee hayyoota Oromoodhaa bifa addaatiin arabni kun Turkiin tu yaamtee dabballoota isaanii kana erguudhaan yaamsanii nagaa koottaa ifitti yaamanii ifitti yaamanii harra diidoo faatti hidhanii akka jiilaniif harra diidoo faatti hidhanii harra diidoon gallakkisanii harra diidoon gaattiin kuttee meeqantan fixxee jechuu akka fixxettiin dhaga'ee jechuudhaan sirna gadaa yeroo baradhu keessatti. Namoota hedduu baay'ee hayyoota Oromoo qofti hayyoota maaliif hayyoota biitii hayyootaan bulte. Hayyootatu waa bulcha sababa kanaaf raayidoota fudhatanii akkas godhaa turan jechuudha. Raayiduu Oromoodhaa warra sirna gadaatiin uummata Oromoo wajjin waaqa ceelchaadhaa turaniif keessatti yaamanii boodarra erga jabaatanii darbii ijaarratanii Oromoon eeboon darbiteen dhaqqabduu waan gootuun qabduu itti naannooytee hanga waan gootu waan godhuu dandeessu dhabdee jarri achi irratti hafanii abbaa biyyaatanii turan jechuudha.
duba maqaan kuni maqaa saba xiqqoo uummata xiqqoo sanii ta'ee argame jechuudha. Waan kana keessatti seenaa akka lamatti hubadhe. Ergasii booda jarrimmaan sunii fi isaaniitiif sabni haaraan akkachi keessatti uumamuuf akka daa'imman walii qabanii daa'imman afaan haaraa achitti kawaan uumaniitti illee seenaa tokko dhageetiin. Haa ta'u ammoo inni dhugaadhaa inni ifaa jiru jarri jara turkirraa dhufe ta'uu isaanii maqaan kun maqaa isaanii ta'uu isaa. Harar kan jiru kun maqaa lakkoofsa waraana isaaniitillee kan ibsus yoo ta'e yoo maquma isaaniitillee ta'e maqaan kun maqaa uummata hararii sanii ta'uu isaa. Ammallee uummanni san hararii jee uummateef yaamaa jiru. Uummata Oromoon ta'in kan Oromoon fakkaanne uummata diddiimaadha. Araba Turkiidha. Uummata san ta'uu isaanii tiitu jiraa jechuudha akka ammaa jetti. Duba lafti maqaan godina lafa teenya kan achi itti humbanna jee kan yaamamu walii galatti itti hamma humbannaatti jechuudha. Itti humbanna jee kan yaamamaa ture irraa hafee jechuudha. Sababni irraa xumura ittiin hafee beekumtii harkachuutti danda'e xumura gaafa isaan lasan qabatanii osoo isaan jiranuutu duulli gubbaarraatti gad dhufe Oromoo. Oromoo afaan faajjooyitee bakka tana keessa jirtu Arabaan dadhabsiifamtee hedduu miidhamtee hayyuun ciccimaan itti bahuu didee wooma dadhabaa wayii itti ol ergaadhaa turan waan dheertu takkaa jira waan dira takkaa amma dhaamsa gabaabaa qofan isinii dhaamuudhaaf gabaabsutti jira yoo malee waan dheertu takkaa jira hayyoota namoota Arabni fidaa filadhaa jiran laalaniiti nama gartee humaa hayyuun ta'in hayyuudha jedhanii dhiifachaa turte jechuudha Oromoon isa saniin bulaa turte jechuudha. Maaliif hayyuu yoo geessan ni ajjeesan jechuudhaaf hayyuu yoo geessan hayyuun uummata keessaa dhuma kajuuf lakkii kanuma isin nu gootantu ta'a jedhanii isaanummaan jaree bira yaaman san akka uummata bulchan godhaa turanii jechuudha. Hayyuu dho'isaa turte Oromoon dho'isaa hayyoota uummata Arabaa jala. Bifa saniin osoo jirtuu Minilik duulli Minilik gubbaarraatti gad dhufee gaafa Minilik cabsee uummata Oromoodha. Lola guddaa calanqoota irratti cabsee dhufe booda namni gaafa san lafa san bulchaa jiru iddoo tanatti Misraa fi isaa waliin turanii. Namti Harar keessa jiru Anyu Abdullahi Amir Abdullahi jedhamu jira gaafa san bulchaan lafa sanii isaa jechuudha. Hararii kana isaanii Harar jechuun magaalaa san keessa kan jiru Hararii uummata Hararii kana Amir Abdullahi kanaa jira. Duba itti dhufee Amir Abdullahitti Minilik jechuudha. Akka Oromoon ta'e ni beeka namicha kana. Akka jarri kun Oromoo irraa lafa tana fudhate ni beeka. Beekamtii kenneefi maqaan lafa godina guutuu Oromoodhaa kan ituu humbanna jedhamu kun maqaa uummata saniititti akka deebi'u beekamtii dura dursoo isaanirraa argate jechuudha. Sababa saniitiin kaayyoo isaanii maali? Maqaa Oromoo guutuutti dhabamsiif maqaan Oromoo dhabame dhorgame. Maqaan lafti Oromoodhaan moggaafamtee ni jirtulleen dhabamsiisuun kaayyoo isaaniiti. Kun fakkeenya fudhachuu dandeenya magaalaa Finfinnee, Addis Ababaa, Adaama akkasumas guutuutti akka jijjiiramaa gubbaarraa gad dhufetti godina bahaa guutuudhaas ituu humbanna kan jiru maqaa uummata saniitti deebisan jechuudha. Uummanni kun waan Oromoon ta'iniif nu gabbarii janiiniiti isaanuma gabbee taa'e jechuudha. Abbaa biyyaa ta'e taa'e jechuudha. Bifa saniin turee akkasitti hamma ammaatitti maqaan Oromoo badee maqaan uummata xiqqaasanii uummata Oromoo nama yoo xiqqaate miiliyoona 7 ga'u bakka bu'ee ammaan tanatti jira jechuudha. Kanaafin kaleessa wanta waa'ee afaan Oromooti irratti waan dalagamu jiru ijoolleen dalagu jirtu san hedduu waan nama gammachiisu waan nama boonsisu jechi Hararii juu fi Harargee kan juu Harar kan juu Hararii kan juu saba isaanii san ta'ee Harargee kan juu akka fakkeenyaaf Oromoon uummata Oromoo sabni Oromoo ta'ee lafti saba Oromoodhaa Oromiyaa akka taatetti maqaan saba sanii Hararii ta'ee maqaan lafa isaanii Harargee jedhamaa jechuudha. Harargee jedhamaa jechuudha akka afaan isaaniitti. Sababa saniif lafti teenya Hararii fi uummata Harariitii fi Harargeetti deebite jechuudha. Uummata Hararii taatee maqaan isiitii illee Harargeetti deebite jechuudha. Waan mul'achuutu Oromoo miti. Maqaa saniitii fi
maqaa biyya saba sanii jechuudha. Akka Oromoo hogujaan Oromiyaa, Somaalee hogujaan Somaaliyaa jedhanitti Hararii hogujaan Harargee godhamte jechuudha lafti teenya. Lafas dhabdee Oromoon maqaa lafaatis dhabdee abbaa biyyummaatis dhabdee sirna gadaa kan ittiin bulchaa jirtu dhabdee dirqamtee jalatti kuftee jechuudha. Jaalattee osoo hin ta'in amantiilleen akkasitti fudhatamte. San dura Oromoon amantii mataasaa qabaachaa ture. Amantii waaqeffataa ture Oromoon. Yeroo sanirraa eegaleeti akka jirutti sun amantii fudhatee amantiin taate homaa rakkoon qabu suni amantiidha. Amantiin amantiidha. Garuu maqaan keenya nuuf deebi'uu qabaa. Maqaan lafa teenyaa nuuf deebi'uu qaba malee waan akka amantiititti yoo amantiin taatee uummanni keenya kan fudhatu taate akka amantiititti fudhachuun nun baaf. Maaliif waan keenya ibsu maqaan keenya nu ibsuu danda'uu qaba. Yoo xiqqaate maqaan keenya nuti ibsuu danda'uu qaba iftaanii jiraachuudhaaf. Waaqni nuyi kana rabbiin nuyi nu uume kana nu godhee nu uume malee akka nama biraa taanuufi miti kan nu akka if dhiifnee nama biraa taanee nama biraa saniin addunyaa tanarra maqaa nama biraatiin akka jiraannuufi miti kan nu uume waaqni kana ni mormannaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon akkasitti akka beektan hedduu beekuun barbaachisaadha. Maqaan kunis bakki irraa dhufe akkasii uummanni haga amma achi keessa jiranii uummanni keenya akkasitti jira jechuudha gaamatitti. Kanaafuu Oromoon beekuu qabdi waan kana itti yaaduus qabdi beekuullee qabdi. Harargee kan jiru Oromoo bakka kan bu'u Oromoodhaa miti maqaa Oromootillee miti. Kanan isiniin jechuu barbaadaa dhaamsi kiyya kanarraa hanganuman qabaa. Kan biraatiin yoo rabbi jee fuulduraaf waa'ee sirna gadaa waa'ee barnoota sirna gadaatiin barsiisuu waan hin baradhe jechuudha. Barsiisuu eegala jeetiin yaada qabaa torbee dabree waan tokko eegaleen ture. Dhawaataan itti fufa keessaan itti dhufa. Bal'inaan achi keessatti yoo barbaachisaa ta'e bal'inaan waa'ee akkamitti arabni uummata keenya gaafasa maal akka godhaa ture. Dinagdee saamuudhaaf akkam maaltu akka dalagamaa ture maqaa amantiitiin. Dinagdee saamuu irratti akkamitti akka dinagdee saaman maqaa akkam juun. Waan tokko namni tokko ammallee yaadachuu numa danda'an fakkaate. Salaata addaa sodaa garaadaa gaafa jaan tokko. Sababa salaataatiin salaatni kan rabbi yoo ta'e sanni yoo salaata qadeessiteedhaaf raaddi 5 wanni sirraa fuudhamtu numan jirre. Raada 5 irraa fudhachaa turan jechuudha uummata Oromoo irraa. Kun maali? Maqaatu salaata malee adaba salaataati malee saamicha gaggeeti jechuudha. Kun dirree beeti. Ni kuffisan Oromoota kuffisaniiti uummannichi kufee Arab kasaaraa jedhanii dubbachaa turan jechuudha. Hanga booda tanaatitti warri godina bahaasan qubachaa ture keessattuu afran qalloo warreen achi turan san qixxee baalan itti buute achi jechuudha. Diinagdee irraa fixaniiti uummanni keenya achirraa Arab fixee harkaa fixee achii faca'ee uummannichi faca'ee uummanni afran qalloo kan bikkasan keessaa faca'ee lafa hin qubatin hin jirtu lafa Oromoo jaan tana keessa Oromiyaa tana keessa lafa uummanni san achiin qubatin achi keenya uummanni keenya achirraa faca'ee. Faca'ee godina hunda keessa Oromiyaa bal'oo tana keessa bakka faca'een hin jiru jechuudha. Uummanni bakka irraa gaafa san Arabni facaase. Sababa beelaatiin diinagdee harkaa fixee kuffisee yaase jechuudha. Kanaafuu kanaatis yoo rabbi jee sagantaan itti deebi'ee ibsuufiin taa'aa yoo rabbi jee kaarraatiif kanumaan qabaa warreen gaafii qabdan gaafachuu ni dandeessanii warreen yaada qabdanillee yaada keessanillee naafis kennuu dandeessanii ammoo namni hedduu kanneen waan kanarratti waa hedduu bebbeekaa turan ni jiranii namni akkasiitillee akka barbaaddanii nuuf baaftan isiniin jaa kanumaan isinitti dhaammadhaarraa fi sirba kanaaniin nagatti isiniin jaa galatoomaa sirba kanaan isiniin afeeraa sirba xiqqaa tokko.
Aye kanumaan isinin jaa Oromoo